Akkam jirtu daawwattoota keenya Dream Media irraa oduu har'aa waliin ana Miilaal Darajjeeti. Gareen jiila Itoophiyaa walgahii bakka bu'oota biyyoota miseensa BRICS sadaffaa hirmaachaa jira. Gabaasa dabalataaf Osmaan Tasfaa'uun akka taanusniif dhiyeessa. Itoophiyaan miseensa garee BRICS ta'uu ishee hordofee gareen jira bulchaa baankii biyyaalessa Itoophiyaa fi BRICSitti bakka bu'aan Itoophiyaa obbo Maammoo Ismaa'eel Mihiratuun durfamu walgahii bakka bu'oota biyyoota miseensa BRICS Ruusiyaatti jalqabame irratti hirmaachaa jiru. Obbo Maammoo walga'icha irratti haasaa taasisaniin dirree dinagdee fi siyaasa addunyaa jijjiiramaa fi raaguun hin danda'amne keessatti BRICS biyyootaa fi qabeenyota walitti qabuun qormaatilee idil addunyaa miira tumsaatiin furuuf humna tasgabbeessu ta'ee tajaajiluu akka danda'u eeraniiru. Itti fufuunis Itoophiyaan tarsiimoo hirmaannaa biyyaalessaa BRICS koree qindeessaa ministeerota biyyaalessaatiin raggaasisuu ishee fi haala gaariin hammattoo BRICS ta'utti galuu isheen mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan fudhataman ibsaniiru. Hariiroon dinagdee daldalaa, investimentii, turizimii fi dameeleen biiroo biyyoota miseensa BRICS jidduu jiru guddaa. Hariiroon dinagdee daldalaa, investimentii, turizimii fi dameeleen biiroo biyyoota miseensa BRICS jidduu jiru guddisuun akka barbaachisuu fi misooma faayinaansii dabaluun barbaachisummaa hammattummaa fi misooma gegeree deeggaruu ibsaniiru. Dhimmoonni baankii misoomaa haaraan dursa kennuuf karoora misooma Itoophiyaa waliin kan wal siman ta'ee Itoophiyaan atattamaan baankichatti ni makamti jedhanii akka eegan dubbataniiru. Walga'iin kun walga'ii ministeerota dhimma alaa biyyoota miseensa BRICS waxabajjii 3 hanga 4 bara 2016 adeemsifamuun ajandaalee adda addaa galtee ta'an irratti mari'achuusaa odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Galmee waliigaltee kireessaaf kireeffataa magaalaa Finfinneetti eegalame. Gabaasa dabalataaf Maariyaam Olumaa akka taanutti qabachiisni dhiyaate. Galmee waliigaltee seera qabeessa kireessaa fi kireeffataa magaalaa Finfinneetti har'a kan eegalu ta'uu biiroon bulchiinsaa fi misooma manneen magaalattii beeksise. Labsiin bulchiinsaa fi to'annoo manneen kiraa rakkoo mana kiraa biyyattiitti mul'atu furuuf akkasumas daballii gatii haqa qabeessa hin taane jireenya hawaasaa fi dinagdee waliigalaa biyyattii irratti dhiibbaa uumuun tilmaama keessa galchuun qophaa'ee raggaa'uun kan yaadatamudha. Biiroon bulchiinsaa fi misooma manneen magaalaa Finfinnee qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin barbaachisummaa labsicha irratti mari'achuun labsicha qajeelfama utubaa hojiitti galchuu qophiin xumuramuun eerameera. Haaluma kanaan waxabajjii 1 bara 2016tti kireessitoonni dhuunfaa magaalattii argaman kireeffattoota waliigaltee seera qabeessa dhiyeessuu galmeessuu akka danda'an ibsameera. Kireessitoonni waliigaltee seera qabeessa raawwachuuf manni kireessaan kan isaan ta'uu yookaan bakka bu'aan seera qabeessa ta'uu sanada ibsuu dhiyeessuun akka qaban eerameera. Kireeffattoonni gama isaaniin waraqaa eenyummaa yookaan eenyummaa seera qabeessa kan mul'isu biiroo qabaachuun dhiyaachuun kan irraa eegamu ta'uu himameera. Sa'aatii hojiitti galmeessuu kanneen hin dandeenye sanbataa fi dilbata akkasumas guyyaa hojiitti galgala sa'aatii 12tti booda galmee raawwachuu akka danda'an ibsameera. Galmichaa fi labsicha adeemsa hojiirra oolchuu keessatti komiiwwan simachuun keessummeessuu fi hojii manni diriirfamuunis himameera. Lixa Oromiyaatti barsiisonni aanaa Qalcukaarraa miindaan jalaa uggurumuu hordofee bulchiinsa aanichaarraa himata banan. Bal'ina oduu kanaaf Kiyyaa Baateen kan taanusniif dhiyeesti. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qalcukaarraatti barsiisonni 640 ol manneen barnootaa garaagaraa keessaa barsiisanii maallaqa ijaarsa waajjira paartilee badhaadhinaa aanichaa fi miindaa isaaniirraa akka hin kutamne mormuu isaanii hordofee miindaan jalama guutummaa akka hin kaffalamneef himan jechuun Addis Standard barsiisaan natti hime jechuun gabaase. Akka gabaasa Addis Standarditti barsiisonni miindaa isaaniirraa qarshii 3,000 akka kutamuuf eeyyamamoo ta'uu dhabuu isaanii hordofee tarkaanfiin kun fudhatamuu eeruun barsiisonni dhimma kana karaa seera mana murtiin himata bananii hordofaa jiraachuu gabaase. Manni murtii aanaa Qalcukaarraa dhimma kana irratti murtee dabarsuu waan hin dandeenyeef himatni bulchiinsa aanichaa irratti baname kuni gara godinaatti akka darbuuf hojjetamaa jiraachuu himeera jechuun Addis Standard ibseera. Dabalataan akka gabaasa Addis Standard kanatti barsiisonni waajjira paartilee siyaasaa kamiyyuu ijaaruuf jecha miindaa isaanii irraa kutuun sirrii miti. Nuti barsiisota malees miseensa paartii kamiyyuu miti jechuun akka morman fuula marsariitii isaa irratti dubbiseera. Waajjira barnootaa aanaa Qalcukaarraatti abbaa adeemsa misooma barsiisotaa kan ta'an obbo Girmaa Qixxaataa dhimma gaaffileef mormii barsiisotaa kanaa fi yeroo gabaabaa keessatti furmaanni ni kennamaa jedhan. Obbo Girmaan akka jedhanitti miindaan je'e bila guutuu hin kaffalamne komii jedhu kan haalan ta'uu ibsuun kan hin kaffalamne miindaa guutuu osoo hin taane maallaqa hanga qarshii 3,000 ta'uu qofti barsiisotarraa cituu himan jechuun Addis Standard gabaaseera.
Miliyoona 14 geejjibsifamuun ibsame. Bal'ina oduu kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Finfinnee waxabajjii tokko 2016 bara oomisha 2016 fi 17 xaa'oon biyyee kumtaala miliyoona 19.9 alarraa bitame keessaa xaa'oon kumtaala miliyoona 14.6 geejjibsifamuun buufata doonii qaqqabuurraa koorporeeshiniin hojiilee qonnaa Itoophiyaa beeksise. Xaa'oon buufata qaqqabe keessaa hanga waxabajjii tokko 2016tti xaa'oo kumtaala miliyoona 13 fi 676,326 gara biyyaatti geggeeffamuun ibsameera. Gara biyyaatti geejjibsifamuun ibsameera. Xaa'oon kunis yeroo ammaa gama waldaalee bu'uura qonnaan bultoota dhiyaachaa jiraachuun ragaan koorporeeshinicharraa argame ni mul'isa. Gama biraatiin dooniiwwan lama kan xaa'oon kumtaala miliyoona 1 fi 228 fe'an waxabajjii 11 buufata doonii Jibuutii kan qaqqaban ta'uun ibsameera. Daawwattoota keenya oduun har'a qabannee isiniif dhiyeessine kana fakkaata ture waan nu daawwattaniif galatooma.